እዛሽ ሲነሚለው ያ ደጌሰን ካዳምሳ ኢቤክቱ ተና እንተላ ቤክቱ ተና ደጌሰኒ ጅርታ ዋን ሲን ሃሶፍት ዳምስ ወንቲ ኩን ያ ወለሎ ተኩሰቲ ዳምሳ ራያ አባ መጫና ማዳም ተኩነ ማያደቺስ ኢብደቱ ዳሙታ ቢሻንቱ ዴቦታ ሐቂን ታኤ ገዴ ሶባቱ በሩዳ ዳምስ ተኩከስታ ከስ ጀዴ ስርት ጀጭ ኢፈተኩኑ ቢሴጅር ኑቲሜ ቱሬ هاجلتهم قداك إني كمان جميل فرد وكجرتوت وان سنة ما يادتشيسه إنتل تدون أفلان يسين وفت جرين يسين جراتو جرين يا جدا حال يسين كيس جراتو حال هما كنا تايو سوجرو كيسين كيس جرتو كنا كيس كيكامو سون كابدو يسين نام جرين يا بريدا جراتو نام ألفينا كابو نام كوجا كابو نام أفتو في فرتيكسو نام منتي في التأمانامو حواس جالتما حواس يرو هندا سبب سبلمين نام نسان برد هندي جاللان نسان هيمو مكاد وفته وان نسان فكانين عادا نسان فكانين yeroo isin kaastu kun ka isi bira taa'u ilkaan addeessee itti kolfee akka wanti sun waan dhugaa wahii ta'e dhugaa fakkeessee fi yeroo inni raaqee balu kun haqumaatu taa'ee gaddutti jira sobni ammoo akkana sagalee ol fuudhee baroodu jira dhaamsa jedhu san nama yaadachiisa dhugaa jirtullee nama agarsiisa dhugaan jirullee kanuma intalti tun akkuma jaarsisii kan kanaan dura Joon Daani'el jedhan xiyyaara koree imbu'u yeroo jedhu live irra taa'ee warri isa gargaaraa turan himbu'ini addunyaa guutuutu si ilaalutti jira tarkaanfii sitti fudhannaa nuutu si gargaara jedhaniin akka waan liveidhaan addunyaa biyya kana bulchanii isaan itti fakkaate yeroo haasa'anii jedhan akka mammaaksa hedduullee yoo baay'isneen babbareedu asirratti yoo jenne malee maal jedhan raachi hara xiqqoo ollaa isaa keessa jiru keessa iyyee jennaan harti sun kanuma isaa itti fakkaate muummicha ministeeraatu jedha jecha kana itti fakkaate garuu ammoo achi harasan keessa maal akka jiru haasaan gurguddoonni biraa akka jiran bishaan guddaa garba san keessa akka jiran inni hubannee ittuma fakkaate intalli tunis yeroo sooshaal miidiyaa kanarratti jettee hawaasa kana waan hin fakkaanneen himtee amala badaa kana kaastu waan fiiqoo isiin qofti asirratti mootummaa taate ol naggastee jirtu ol mootii taatee jirtu itti fakkaateeti amma yeroo to'annaa seeraa jala seentee seerri ishee to'atee waan balleessee saniif itti gaafatamummaa fudhachuuf jettu warri tiktookaroota yeroo san dhiifaman gaafachiisne isiiyyuu dhiifama jedhin jenneen dogongora dubbatten jenneen tarkaanfii irratti fudhatame qeequuf jecha maal jedhan dhiifama godhaafi isiin hin nyaanne isiin hin turre akkanan taane wanti kun sirrii miti isinuma warra komii kana kaaseen kanarratti tarkaanfii fudhatamuun qabu jedhu kunu sirrii miti uf sirreessuu qabdan namni dogongora dalagee yoo jedhe adabamuu qabu keessattuu hawaasa waan arrabsu ummata jumlaadhaan waan arrabsu harka dhaanii fi bira dabruun kufaatii hamaa amala badummaa biyya kana kan nagaan himan biyya samidhaa maalii taate jedhanii dhaadheessaa meeqa Itoophiyaan kun ka qabdu biyya kana keessatti seenaa hamaa hedduun dalagamee jira sababni isaa hoo waan hamaa akkasii yoo argan arrabicha tana qofaa jedhanii irraa wal adabuun hin jiru itti wal dhiisuudha hamaan ummanni kanaan dura kan badee hafee rakkoo keessatti yeroo argan rakkoo irraa waa waliin dhoorgineef nuti caalaa ta'uun keenya maaliidhaani yoo rakkoo argine rakkoo sanirraa wal dhoorguudhaan kan adaba barbaachisu adabsiisuudhaan biyya seerri jiru keessa jira waan ta'eef seerri tarkaanfii barbaachisa arraba isiin hawaasa kana arrabsit arraba isiin genereeshinii amma jiru kanaan waan inni uffatuun isaan arrabsite waan isaan hin fakkeanne irra keette kanaan adaba isii barbaachisu guutuu adabamtee bahuu qabdi nana mana jaarsisi amma Joon Daani'el baanaan osoo hidhaayyuu kan bahu ta'e lammata deebi'ee biyya kana keessatti gocha seeraan alaa ni dalaga jedheen amanu yoo ka fayyaa qabaatu ta'e intalti kunis lammata afaan isii akkan albaane adabamtee bahuu qabdi malee wanni irra dibaadhaan bira dabarsuuf yaalan akkan uumamne jedha isin warra afaan kana dhageessaniyyuu laayik sheer godhaatii biraan gaha nu jenneef osoo hin ta'in zamacha isiin haa dhiifamtu warri sooshaal miidiyaa godhuuf mootummaan hin dhiisu tattaaffiin irra fudhatamuu qabu ima fudhatama gama keenyaan sagalee keenyaan dhagahamuu qabdi kan arrabsame kun hawaasa keenya namni kaleessa isaan arrabse burmuu arrabsa